Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arra guyaan jummaadha sagantaa godina Harargee bahaa eegaluudhaaf deemna. Sagantaan godina Harargee bahaa gargaarsa hawaasa keenyaa aanaalee jahaaf godhamu kun sagantaa simannaadhaatiin eegaluu deema. Sagantaan simannaadhaa haa godinichi warra gargaarsa kana godheef taasisuudha. Warra gargaarsa kana godhaa jiraniif sagantaa simannaadhaa ogutuu akka godinaatti taasifamuudhaaf jechuudha. Konkolaataa jahan godina Harargee bahaa deemu keessaa tokko qobboodhaan gara malkaa bal'oodhaa gora. Abbaan lama immoo abbaan shan immoo asirratti sagantaan simannaadhaa taasifamtiif jechuudha. Asirratti warri akka Sheekh Abdulatif Mattaan, Sheekh Ibsaa Hassan, bulchituu godina Harargee bahaadha Demiskii fi hundinuu bakka sagantaa kanarratti argamanii jiranii wal midhaan fe'insaa kan aanaaleedhaaf hiramuu deemu jechuudha. Inshaallah sagantaa godina Harargee lixaa akkuma finneen gara sagantaa godina Harargee bahaa eegallee jirra. Sagantaa godina Harargee bahaa eegaluudhaaf ammoo imala keenya eegaluudhaaf sagantaa simannaadhaa kanaan eegaluu deemna jechuudha. Akkuma isin argitan konkolaattonni fe'inaa guutumaan guututti imala isaanii eegalanii jiranii. Asamma addeellee jira. Dirree addeellee keessa dhaabbannee asii sagantaa simannaa godhuu deemna inshaallah. Sheekha bagaa nagaan gara gargaarsa hawaasa keenyaa godina Harargee bahaatti nagaan dhuftan isiniin jenna. Hawaasa keenyaan maal jettame? Hawaasa keenyaan turrullee dhufatolii jechaa jira. Aya. Dura assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Kasaniga kuno dhufne ammallee konkolaataa lamaan nurraa fi konkolaataan kun kan 450 fuudhu sadii hammaas nubee lama karaa jiranii qullubbii bira qotanii shani tokko huuno qobboodhaanii malkaa bal'oo deema. Suniifuu amma hiruu fi maallaqa walitti qabuu karra nama dhibu amma barre kan akkasitti maallaqa walitti qabuu sanii irra laaftuudha. Hedduu fe'anii akkana dhiyeessuu waan guddoodha. Suniifuu inshaallah dhufne isin dhaqqabne rabbiin isin haa dhaqqabu nu jiran jennaani gammadaa jennaan. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ammas barreessa keenya Abu Najibii jiruni Anas Muhammadis dhufanii jiranii maashaallah sas ayyi inshaallah sagantaa simannaa addeellee kana artistii beekamaa fi jaallatamaan Abdullahi Ahmed baga nagaan dhufteetis inshaallah bakka hawaasni keenya dhaabbatu hundaa'uu biruma dhaabbanna galatoomaa isiniin jenna. Ustaz Anas Qasin sampai sini mide kuna fakkaata maaliif fuula isaanii malee mijataadha maan jedhu gara yuunuu ni goonaaf mee ni jirti maayikiin goonu aya inshaallah.